adaraa ijoolleen biyya ormaa jirtan adaraa sirritti of eeggannoo cimaa godha. Waqtiin kun waqtii qorraati. Bakka hundattuu warri araboota keessa jirtan arabni bakka hunduyyuu qorra. Dubaay, Beeruut, Kuweet, Saawudii, Bahar bakka hundumtu jirtanuu Joordaan hundumti isaa dabalatee yeroon kun qorra hammaatu jira jechuudha. Adaraa keessan of eeggadhaa dhaamsa kooti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessinaa baay'eetu isiniin jechaa egaa hordoftoota kooyi har'a murtee maal qabattee dhuftee jechuun oolu akkasuma immoo warroonni chaanaala kee afaaraa taatanii sabskiraayib gochuun maamila keenya ta'a warroonni gochaa jirtan hedduutu akkanaa galatoomaa ulfaadhaa warra jajjabeessaa jirtan isiniin jedha. Egaa har'a wanti qabadhee dhufee waanuma biyya kana keessa jiru kana jechuudha keessattuu ijoollee biyya arabaati man dhaamsa xiqqoo ishee qaba akkasuma akka of eeggannoo gootaniif jechuudha. Innis maalidha? Akkuma argaa jirtanii kunoo qorri araboota keessatti bakka arabaa hundumayyuu jechuudha biyyoota arabaa hundumaayyuu qorra akka malee jira. Biyyoota arabaa qofaa miti Awurooppaallee Awurooppaa hunduma isaatu jechuudha Ameerikaa hunduma isaayyuu dabalatee qorri akka malee hammaate jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee hammaatee jira. Garuu dhugaa dubbachuuf amma Saawudii kana keessatti rooba takka argina dhufne haga amma garuu qorri isaa ila hilli gidaa gadi jechuudha akka wadnoo baqa. Mana keessa amma mana keessa hojjennaa akkas jettan sirii kan caalu mana keessa girgiddaan isaa akka malee qorraa inni hin dhoo'u manni keessa sirii qalaalin qorru jechuudha. Innaa of eeggannoo godha obboloota koo. Takkitti qorri biyya arabaa kosse rukute taanan si keessaa hin bahu. Mucayyoo Dubaayitti duute sababa qorraa kanaan duute dhugaa isiniin jedha. Warri sirriitti viidiyoo ishii dhaggeeffannoo ishii akkaataa ishii himayyoo dhaggeeffattan. Dhugaa qorra rukutee jechuudha sommarratti argamsuu dadhabde jechuudha qorra rukutee jechuudha. Innaa adaraa keessan of eeggadha. Obboloota koo yoo nuti of eegne malee isaan nun eegani. Yoo isaanii bituu baatan kafana qorraa ofii keessanii xalabadhaati yookiin suuqiin geesseedhaati yookiin xalabadhaati bitadhaa. Kootiiwwan gurguddaan guutee jira. Sirriitti jira kootii gurguddaa pijaamawwan laal kan qorraa ta'u jechuudha. Yoo barbaadan lamallee warraan kaawwadhaa rabbi surree pijaamawwan yoo barbaadan lamallee warraan kaawwadhaa kaarsillee lama nama kaawwadhaa yoo yabbuu ta'uu baatee appi taanan lama nama warraan kaawwadhaa. Dhugaa isiniin jedhaan maaliif takkitti qorra siisa rukutan hin ta'u shurraabota morma jala ga'u. Shurraabiiwwan morma jala ga'u kaawwadhaa dhugaa isiniin jedha kootii kichin darbadha abbaan feete furdaa siinaa hocee guddaa naan jedhu furdaa naan jedhu waan akkasiin jedhina ofii keessanii of hin gatina of ilaalaa sirriitti jechuudha sirriitti of ilaaluu qabdan dhugaa isiniin jedha jechuudha takkitti qorri gosa seenas keessaa hin bahu dhugaa rabbi qorri biyya arabaa jechuudha. Innaa kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Maaliif nuti yoo of eegne malee jarri odoo waan fedhe dhagaallee faraxaa oolte waan fedhe godhaa oolte namni takkitti waa kana gootaa sitti qorraa uffadhu siibinnaa waan akkasii hin jedhan jechuudha. Yoo sanuu mana takka tootaatitu namaa bita malee mani takka namaa hin bittu jechuudha walumaa galatti. Innaa kanaafiyyuu sirriitti uffachuu yaadaa isaan nu araboonni nu humaa ilmoo ra'ee takkatti fakkaanu dhugaas hin jedhe ilmoo warra ra'oota qabu biyya gartanii ilmoo ra'ee takka amma obboleewwan keenya badhoo keessa dalagan jechuudha. Yoo ilmoon hoolaa takka dhibamte jedhaniin fiigichaan sekondiitti dhufan waan sanbitaniif garuu gaafa ijoolleen keenya immoo qoricha dhabnee qorra waan nyaannu dhabnee gaazii dhabnee ibiddi hin jiru waan akkasii hojjetteen torbee lama torbee sadiitti dhaqu hin dhaqan dafanii jechuudha. Ilmoo hoolatii fi nuyi adda adda ilmoo isaanii hoolatii fi nuti adda addaa jechuudha addaa nu baasti jedhattiin jechuudha. Namoota ilmoo hoolaa sanillee hin geenyu jechuudha bakka san dhaggeeffadha sini barnoota ta'ee dheedhee yaada. Innaa kanaaf immoo isin of eeggadha. Isaan osoo waan isaanii jedhanii cabanii har'a halkan kana hirriiba keessaa ka'anii fiiganii bakka rafanii ka'anii ilmoo isaaniitii waa godhu. Garuu nu hiyyoo nu dhukkubeeyyuu jennee kiliinuma mataa kana akkuma ijoolleen jettu kiliinuma mataatu sii kennu malee kiliinii mataa nyaadhu akkasiin jedhu malee akka miidhas deemna namni siin jedhu tokko hin jiru. Yoo minaal baata manni gaarii wayii ta'ee nama gaarii wayii ta'ee akkasitti ta'e malee hin jiru araboonni waan akkasii hin beektu jechuudha walumaa galatti. Kanaafiyyuu adaraa keessan uffata keessa sirriitti uffadhaa wanta isin gorsu keessa sirriitti jechuudha sirriitti uffadhaa. Fufurdadhaati deemaa gisee amma qorraa kan jechuudha sirriitti shurraabiiwwan shaashiiwwan gisee mormatti barata shaashii yabbuu ta'uu qaba shaashiiwwan yabbuu jechuudha shaashiin garuu rakkoo hin qabulleedha maaliif agas hunda mataa nun jedhulleedha mataallee dhuguma takkitti gisee ala gabbaatan
mataa keechanitti shaffanachuu yaadaa sirriitti maaliif akka malee qorra jechuudha akka malee kana qorra garuu ani guyyaa gadi ba'ee illee beeku galgala gizuman kosii gatu kana laa akka wayii kanatti qorra ijoollee asii ol si fuudha jechuudha bakka qorri kun jechuudha dhugaa rabbi innaa baay'ee tokko qorraa jechuudha akkuma agartan kaakun laa burteeni jaakeettii guddaa kana laa hidhoo rabbi sitti fidaan ijoollee laa na afuursa sini jedha baay'ee tokko na afuursa kuni baay'ee oo jechuudha xiqqishu bakka gizeen gadi ba'u bakka yeroo nyaata hojjedhu hin kaawwadhu baay'ee na afuursa jechuudha yeroo garuu gadi ba'utti nani kaawwadha jaakeettii kana jechuudha jaakeettii bira baay'een qaba waan ta'eef illee mana keessa hojjedhu illee nan qaba garuu bakka kana yeroo gadi ba'u akkasuma yeroo bakka televezyiinii maal akkas teenyu abdiisaa wajjin kaawwadha jechuudha maaliif ofii kiyyaa of eegga malee isaan na eeguu hin danda'an kan beektanii isiniin jedha obboloota koo innaa kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa isiniin jedha waaqayyo sinaa eeguu isiniin jedha bakkuma jirtanitti innaa adaraa keessan of eeggadhaa kafana yabbuu kaawwadhaa isiniin jechuu jaaladhaa agartanii abdiisaa wajjin xolxol jechaarraa iddoo amma iddoon kun iddoo televezyiinii teenyu bakka uffannee teenyuudha garuu wannoo hin banu keetii hin banulleedha bakka yeroo bikkeef illee banan qorra yeroo tokko jechuudha beektanii innaa akkasii isiniin jedha adaraa keessanii of gatina keessattuu ijoollee ala keessa xaxxaradanii ala keessa kafana baatanii aftan sirriitti of eeggadhaa kafana fa'a namoonni ijoolleen baatanii aftan baay'eetu jira kan immoo ala keessa xaxxaradanii shaakiltoota illee qabdan baay'eetu jira jechuudha beektanii innaa kanaafiyyuu adaraa of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eegu isin jechuu jaaladha kanaan ala wanta hin jedhu qabu kaa'e innaa abdii santii asin taphachaa jirti na rabbashaa jirti innaa kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo kanaaf sirriitti of eeggadhaa kunoo akkattas hin jaalladhu agartanii qonna isinii kennaa jira bas hin beektan malee dhugaa isiniin jedha innaa akkasii isiniin jedha ka gorsi kiyyaarraa kanuma ofii keetii abbaatu of mara jedhe booftii jedhani abbaatu of mara jedhe booftii jedha mataree oromoon keenya akkasani numatu of qabuu danda'a jechuudha bakka sanitti maaliif isaan numaan hin godhan nuti yoo of qabne malee nuti yoo feene malee isaan nu eeguu hin danda'an nu eeguu dhisite odoo waan feete taateyyuu isaanii akkuma isiniin jedhe ilmoo hoolaa san hin geenyuuf isaanii jechuudha innaa adoo ilmoo isaanii ta'e immoo akka malee ta'u jechuudha kanaaf uffata keessan uffadhaa bitadhaa xalabachuu hin dandeessanii isheen irraa barmajaan gooteeraa barmajoonni aappii gargaraatu jira abbatu isa irraa caafachuu dandeessan dhugaa rabbi ajjettanii siif fiduu danda'u gamana rabbi birriin kee haa badu maal abbaasaa birrii yoo bade as hojjettee fidda inni hojjetee siif finnee asitti hojjetee fide waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu adaraa keessanii of eeggannoo godhaa qorri baay'ee hammaatee jira as dhiisaa waggaa Ameerikaa Jaarmaan Kanaadaa maali bakkuma isaayyuu hundumtuu hin qorraa malee namni hundi qorre akka malee namaan jedhu malee hin jiru jechuudha maali namoota baay'eetu jira dubbisee jira bakka isinis hin qorraa naan jedhu yoo viidiyoo na laal deenu biratti isin qorra akka malee qorra kaa sindoo kan isaanii cabbii naqaa keenya immoo cabbiin hin jiru Saawudii malee garuu cabbiin bakka tokko hin jira tabuuki jedhan tokko hin jira cabbiin akka Ameerikaa fa'aa sun akka Beeruut fa'aa sun jechuudha hin jira wannaa jira tabuukiin ijoolleen beektan hin beektan tabuukii hin jira tabuukiin harcaasaa amma akkasiisan jechuudha Saawuduma keessattuu iddoo kana hin jira kan cabbii buusan jechuudha akka Ameerikaa wanii fa'aa sanitti hin jira jechuudha iddoo anuyyuu iddoo san dhaqe garuu gizee o'atan dhaqe malee gizee qorraan dhaqne wannootti dhiyaatti bishaanitti dhiyaatti bakki sun iddoo isheen jirtu sun bishaan bahaaratu jira jechuudha amma kanaaf of eeggannoo godhaa adaraa keessanii qorri bakkuma hundatti hammaatee isiniin jedha Itoophiyaa keenyaa kun hin qorra jedhan birraadhaan dhaggeeffadhaa isin biraa jettanii rabbi Itoophiyaatti nyaalaa hin qorteedhaan qorra maaf akka gallakkisellee hin beeku yoo maatii gaafanne hin qorra jedhu dhugaa rabbi garuu roobni hin jiru yaa'ii abdiisaa isin rabbashaa innaa roobni hin jiru garuu hin qorraa jira jedhan rabbi innaa kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa isin jedha obboloota koo kanarra maal jedha Oromoon gorsi baa'atee fi harreetti fe'an immoo maal jedha Oromoon keenya yeroo ammaa koo yoo baa'ates kaa gorsi nama ifachiisa waan ta'eefani haga kana yoo wal yaadachiisne hin gaa jechuudha maaliif of eeggannoo akka gootaniifan dhaamsa kana sii dabarsuu dhufe jechuudha nagaa ta'a fayyaa ta'a akkasuma immoo warroonni chaanala kiyyaaf haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii alatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha maaliif wal jajjabeessinaa nuti wal jajjabeessina malee namni nu jajjabeessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha maaliif
yaa'u xiqqoo ishee Oromoon teenye kuni hanga saba biraa wal jajjabeessuu hin beekani. Haa ta'uutii namoonni immoo si jajjabeessuuf tattaafatan hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen kan waasirraa barachuu barbaadanii kan immoo waasirraa hin barannes baay'eetu jira jechuudha. Kan warra arrabaa minaamin akkasii fe'anis baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf immoo warri nama fayyadaa warri akkas jettanii koomentii nu barreessati akkasuma yaada gaafisoo qabaatan gaafachuu dandeechanii ani isiniif qophiidha isinii deebisuudhaaf yoo tureellee isinii san deebisu ta'e isiniif hin deebisa waan gaafata isiniin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaalladha isiniin kabaja obboloota koo hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti baay baay chaaw chaaw